Waylele, lele, waylele, waysama lele nano. Abaun dalte guddate, Oromiyaan bilisomuuf muratte. Mee sena chargerillee narraa dhumuuf deema. Xiqqooman haasee deema hin turu. Waa'ee artistii maali waan jiru irraan dubbachuu fedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaa dhufu dhiyaadha ol dabraa ta'a. Welcome sena. Mee artistii irraa dubbanna. Artistii jechuun maal jechuu waan jettu irraa dubbanna. Harka fuune dhiyaadha. Mee walii daddabarsaa viidiyoo kana viidiyoo gabaabduudha hin turu. Yoo yaajeen jira. Yeroo takka maalii yaada beeytani? Yeroo takka Oromiyaa Idoliin barbaachisa. Oromiyaa Idol gizeen jiru maali? Oromiyaa Idoliin kun qorannoo gaggeessu. Qorannoon inni gaggeessu maali? Wallistoota malammalu yookaan wallistoota gingilchuu jechuudha. Maaliin? Wallisaan kun gosa hedduu jira beeytanii. Wallisaan kun kasabaaf wallisuu jira. Kafeemasii ta'uuf ka'ee wallisuu jira akka adde Saaliyaa Saamii Kalee jettetti. Tokko immoo kanuma beekamtii argachuudhaaf tokko Rabbiin uumaan dandeettii kannee fi wallisaa ta'uu fedhuu jira jechuudha. Kana gubbaan yeroon wallisaniis hedduu murteessaadha beeka. Namoonni tokko haxxeedha, namoonni tokko smaartiidha. Haala yeroo wajji deeman jechuudha. Fakkeenyaaf wallisaa sabaa jechuun maali? Wallisaan tokko hayyuu kajechiisu maali? Wallisaan tokko yookaan fannaana, nama leejandii, nama Rabbiin uumaadhaan fakkeenyaaf namni tokko uumamaan artistiidha. Uumamaan nama Rabbii waa fakkii kaasuu Rabbiin kanneefii jira. Uumamaan Rabbiin kasagalee tana kanneefii jira. Rabbiin uumamaan dandeettii adda addaa kalaqa adda addaa Rabbiin namaa kanna jechuudha. So kuni waan Rabbiin uumaan si kannu wajji guddataa wajjiin feemasii taate jechuudha. Amma arraan tana warreen suuraa fakkii kaasuudhaan fakkii addunyaa tanarra warra peenti godhuudhaan addunyaa tanarra beekamanii jira. Akkasuma warra Rabbiin sagalee kanneefi sagalee isaanii tanaan addunyaarra barabaraan beekamanii jira jechuudha. Amma gaa sabni guddaan akka Oromoo kun akka sabatti yoo iflaalle akka biyyatti illee yoo iflaalle artistoota hedduu qabaachuu dandeenya. Artistoota tokko qawwama waan jaalalaa qofa sirban. Tokko waan qabsoo ka sirbanii jira jechuudha. Tokko just famous motoof. Yeah, it's closed. Yeah, we're remodeling, okay? Yeah, we will open next week. Yeah. Sinigale, so kanaaf arraan tana wanni niin dubbii durarra kaase suni Oromiyaa Idol inni barbaachisa wanni jeef waa lamaafi. Ta duraan dhugaa dubbachuudhaaf ani artistoota keenya hundaaf kabajaan qaba. Hunda keessan isiniin jaaladha. Everybody jala xiqqarra haga guddatti garuu namaan onneeti jirra akka lubbuu jaaladhu nama waggaa 55 wallee Oromoo sirbaa jiru nama biyyatti erga galee waggaa 10 dabre guyyaa takka hamtuun ciqcara irraan jettu. My legend Dr. Ali Birra dhugaan isiniin jaa. Mee Dr. Ali Birru makana takka waan hamtu dubbatu wartanii waggaa 55 wallee sirbaa jira. Walleen isaa ni deemti miila qabdi. Yeroo wajji deemti. Guyyaa takka mee Ali Birraan ani akkana jedhu isaa gartanii we never seen. Takka fidhaa deem hin beeku. Akka Khadiir Saidii jira warra waggaa 30 ol sirbu. Takka halloo daawwee jira akkasitti. Nuho arraan tan Rabbi isa haa fayyisu dhukkubsatee jira. Akka Elamoo Alifaa jira warra waggaa umrii teenya gaa osoo nuti dhalatiin biyyaa bee wallee ka'ee gale. Namoota akkanaa kanaa jira jechuudha. So nuti arraan tana warra kaaseeta 50 baase warra kaaseeta 15 baase warra gaafa gitaara qoftiin jirtu sagalee Rabbiin uumamaan isaanii kanneen sagalee isaaniitiin ilmaan Oromoo kakaasaa turan dammaqsaa turan sagalee kiloolee saniin ummata keenya bashanneensaa turan. Fedhan sirba jaalalaa, fedhan sirba aadaa, fedhan sirba wal fuudhaa fi heeruma, fedhan sirbuma fedhaa ta'u sirba adda addaa sirban jechuudha.
arraantana manguddoon teenyatun lubbuun ni jiran akka Khadiir Sa'iid faa qabnaa bar warra qabsoo sirba geerarsiisaa dachii sosoosu akka Umar Suleymaan qabna ka geerarsiisaa dachii sosoosu akkanaa kana qabna ummata jajjaba warra umrii fi guutuu sirbaa qabsoo sirban sirba jaalalaallee sirbaa jiran jechuudha sila Ali Birraan gaafii hun qabu jechuudha durirraa eegalee arra manguddoon tun isteejarra yoo ol baate waggaa 57 booda sirbanii sagaleen isaanii ta muuziqaa hin qabne ta koompitara hin qabne akka bishaanitti keessa alatti akkana gayyaati das wallisa ana biratti kanaafin Oromiyaa Idol wanni ja'uuf maali beeytanii Oromiyaa Idoliin wanni gootu tokkoffaa qormaata kannita sabboonummaa qoratta lammaffaa wallee baasan tana keessa sagalee isaanii qoratta hundasi namni kun sagaleen sirbamoo koompiteraan sirbaa adda baafatta arraan tana ijoolleen xixiqqoon hundi haa ta'u haala yeroo wajjin akka nasiibaa carraan irra dhufee fi Oromiyaa qabsoo waan jetteef waan yeroo tanaa wajji wanni deemu sirba qabsooti yaani waan sirba qabsoo sirbanii fi arra maanoo tuqaniiti biltsiginnaa nutti faarsaa jiran jechuudha. What a shame maali boo qaanyi nama saalfachiisa. Warra kaaseeta takkan baasin kilippii YouTube baasanii xiqqoo feemasii ta'anii harabbiin carraa biyya alaa kannee fi olii gaddeemee fi carraa biyya alaan argatinis kan YouTube feemasiisa godhe. Akka Ali Birraa akka Khadiir Sa'iid ummanni gurguddaan fuula dura deemaa jiru kun warri kaaseeta 15-20 baase warra osoo muuziqaa koompiteraan sagalee namaa bareechuun hin dhufin sagalee ifiitiin sagalee miidhagduu saniin umrii abbootiin teenyaaf haadholiin teenya itti wal fuudhanii itti if baranii nuti itti barree nuti itti sirbaa jirru isaanuu ani Oromoof akkanaan godhe hin jenne takka if dhaadaniin beekan jara keenya if dhaadaniin beekan sinii galee arragaa warri feemasii ta'uudhaaf warri haabii ta'uu jechuun fedhii qabaachuu qofaaf ka'ee sirbee fi warri haalli yeroo walirra dhufee fi sirba qabsoo idduu buufatan nuti hayyuudha qabsaa seena laal yeroo tan nama hedduu fatanaa kufaa isinii jira yeroo tana yeroon artistiinis feel godhu yeroo tana maaliif jennaan artistiin sabaa never akka Usmaayyoo Musaa sani rabbiin rahmata haa godhuu fi rabbiin jannat 8 keessa isaa kaayu osoo cafaqamuu ijji isaa dhaamtee garaa dachi galee Usmaayyoo Musaa eebbisaa addunyaa osoo akkasii ajjeesanii reefka isaa harkisaniiti artistiin eebbisaa addunyaa garaa qabri galee jannataan isaa haa qananiisu kana artistiin sabaa kana artistiin Oromoo kana jabaan Oromoo jechuun warra yoo stage irra gabbahan isinii himne bar arra Ali Birraa yoo maayikii itti kannitan Adam eenyu Khadiir Sa'iid yoo maayikii itti kannitan halloo daawwa yoo maayikii itti kannitan akkasuma akka eenyu Zarihuu Wadaajoo arra maayikii yoo itti kannitan akka Umar Suleymaan maayikii yoo itti kannitan sagaleen isaanii achuma jirti booleen kiyya stage irra yoo baan kanaaf Oromiyaa Idol osoo qabaanne nama hedduu fatanaa kuffisna nama hedduu fatanaa kuffisnee dabarsina silaarra maaliif namuu tattaaffii fiitiin kilippii ni baasa YouTube ni ergata gaafa kaan xiqqoo feemasiif hin ja'a waaw harkatu humnaaf jechuu gaafa kaan sirba qabsoo walirra dhufaaf namni barreessee itti kanna sirba qabsoo sirba bas nuti namni kun hayyuudha itti nafnee jenna jechuu gaafa kaan aboo koottu jaangamma amma gaa nama barbaaddatti jechuu eenyu biltsiginnaan قطو دچيسي خنينا مال برباد ركوك أبدا إيه دچيسي خنينا قطو هنو خراجنا دچيسي خنينا ما نجارر وان في تقول نبي خندرانو إنيو نمني بيتنا الرتي وري موترك أبصوته ميديان أدى دروم ما تبته أكتيفيستين أدى دروم ما تبته واللسان أدى دروم ما تبته يجو سو وري خرر اتجوري موسيقى وري خرر موسيقى اتجوري أرانتنا صوبان أرانتنا كأبينيان صوبماني وري خرر ديمي موسيقى اتجوري ورا موسيقى أنا تلو فهمت ورا موسيقى اتجوري يجو
osoo deemaniiti osuma sinis sirbina ja'anii osoo kaanis OPDOf sirbu osoo kaanis waan adda adda sirbu qabsoon irra dhufte akka nasiibatti itti makame jechuudha. Gaafa dhugaan dhuftee wanni hundi adda baate asitti fatanaa kufa jechuudha. Hedduun namaa akkana faildi ta'an jechuudha. Maal ta'uudhaan qabeenyaan faayidaadhaan sobamuudhaan jechuudha. Arraan tana silaa osoo namni sobame osoo silaa namni waan fedhe hafu wanni feete isinirraa haftu garuu saba keenya nuutuutu qabsoo tana isinii qabsaawee anaa ka isinii qabsaawee waan kana isinii gahe. Anaatu isinii qabsaawee qabsoon ani godheeni aktiivistoonni maqaatti ergatan warri diyaaspooraa ala gabbahanii. Maali sadarkaa kana ifdhaadun? Not yet, man. Sorry, man. Give me. Yeah, soon. Don't worry, man. You're gonna like it. Oh, yeah, I Yeah. see. Okay. Alright. I see you Monday. Okay. Next Monday? Monday, yeah. Alright. Yeah. Higa. So kanaaf arraan tana laala artistoonni dhugaa dur artistii lakkoo isaan beenya. Artistiin Amaaraa lakkoo isaan beekama. Artistiin Oromoo lakkoo isaan beekama. Kana keessa artistoonni quuqama sabaa qaban osoo dukkanaa waggaa 50 dura sirba jaallaa fakkeessanii sirba qabsoo nu sirbaa turan. Waa'ee qotee bulaa haa ta'u, waa'een adda addaa haa ta'u, mee sirba Ali Birraa kan ifiifuu isa kana qorachuun PhD sii kannisiisa. Maastereetii sii kana isa kana qofa qorattee irra dhaqqabuudhaaf waan inni jechaa ture. Kashlabbeen asirratti kilippii takka nuu baafteeti arra kanaan mataa nu dhukkubsitee anaatu sii beekaa jetteeti funyaan nutti ol qabuu barbaaddi. Funyaan nutti ol qabdee anaatu si bilisoomsee anaatu si sirbee akka ati qabsoo haatu si godhee nun jetti kashlabbeen. Qabsoo nuti waggaa 50 abbootiin teenya eegaltee wal dhaalchisaa asiin geessitan jechuudha. Warri sirba osoo sirba maali rabbiin uumama qofa osoo hin taane itti goran sirba qabsoo itti goran isaan itti dhufan. Namni kilippii 2-3-4 baaseeti saba guddaa kana dhaaddata. Isiniin beeku jaar funyaan ol qabee isiniin beeku. Isiniin sirbu. Lakkii nuu sirbi hin sirbu. Hallayyaa seenuu dandeessa. Nuu sirbite nuu dhiifte we don't need you. Isiniin sirbu jaabar kilippii takka baasanu isiniin sirbu. Boo Adam Haaruun wannaaf halaali Khadiir Sayid fa'a. Warra sirba qabsoo sagaleen isaanii akka dachii buqqaaftu. Ali Birraa faalaali hunda isaanii ilaali. Takkaa akka keessan kana godhatanii hin beekan. Yaa warra kararraa itti gore. Yeroo walirra isinii dhuftee sirba qabsoo baaftan malee isin OPDO'n turre. Sirba OPDOf sirbaan turre. So arraan tana isintu nu bilisoomse jechuudha. Isintu bakka no. Kanaaf ilaali. Yeroon qormaata dabartan amma. Yeroon qormaata dabartan yeroo tana. Maaliif jennaan osoo ilmi Oromoo ajjeefamaa jiru. Osoo haati Oromoo ajjeefamaa jirtu. Osoo reefki ilmi Oromoo qalamee waraabeessaaf darbamuuti. Kalee Oromiyaa jecha arraan tana aboo maalii jennaan lakkii bilisoomnee nun jettan. Lakkii bilisoomnee nun jettan. Akkami bilisoomne? Because isin duraanuu qabsoon isin gaggeessaa turtan sirba dhuftan malee akka carraa rabbi isinii godhee sirba qabsoo sirbitan malee isin duraanuu wallisaa miti. Wallisaan akka Zarihuu Wadaajoo, akka Khadiir Sa'iid, akka Ali Birraa, akka Umar Suleymaan lakkaaween fix ummata gameeyyii gurguddaa warra fuuldura deemu. Warra dukkana keessa sirba qabsoo sirbu, ka ammallee sirbu, ka arrallee ilmaan Oromoon tuffanne kanaaf bilisoomne warra hin jenne kana malee. Warra guyyaa keessaa kilippii baaftee ijoollee furrii amma lafaa kaate. Warra kilippii Facebook malee takkaa albamaa hun baasin. Warra kaaseeta takkaa hun baasin. Arra funyaan natti ol qabee isin sirbu. Hin sirbu yaa barsan. Hin sirbu. Maaliif hin sirbine? Hin sirbu. Ummanni Oromoo galata hin qabu. Maal galata barbaadda? Bari lubbuu 7,000 du'ee bare. Namni 7,000 galata barbaade? No. Kanaaf Oromootiyya namni sirba baase hundi qabsaawaa jechuu miti. Namni sirba baase hundi hayyuudha jechuu miti. Namni sirba baase hundi artistiidha yookaan leejendiidha hin jedhamu.
hin jedhamu. Tan Haaji Xinxalaan inumaa tana durin dream godhaa ture. Maal jechuudhaan inumaa Oromiyaa Idol qopheessineeti takka isii sila qormaata qopheessinee fi qormaata sabboonummaatii fi qormaata sagalee qopheessuuf qabna hundesi. Artist jechuun nama akka Ali Birraa, nama akka Khadiir Said, akka Qamar Yusuf, akka Elomo Ali yoo arra maayikii lafaa fuudhan sagaleen isaanii akka kiloolee yaatu osoo kompitara takka itti makin. That's artist. That's the legend. Oh, heck, Yeah. these guys are closed, huh? Yeah, we close Monday. Okay. Next Monday, yeah. All right. Sinigale artist jechuun jara kana lan. Jara yoo arra maayikii fudhatan osoo kompitara sagalee isaanii ittiin daballe sagaleen isaanii akka wannaa kana miidhagdu jechuudha. Hundi kanarraa gorteetuma kilippii takka. Asni baaftii kompitarii sagalee ni bareechaa fi gaafa stage irra dhufa hundi akka harreetti stage irratti ol ba'e. Gaafa kaan ana malee dhiirtiin jirti jaa bakka kaanis Ameerikaa dhufe. Bakka amma dhiira ta'eega isa malee namni hin jiru. Feemasii ta'eega amma inninis beekamaadha amma abbaa biizinasaatii chaayinarraa importiif ekspoortii qaba. Waan fedhuun qaban gaa faayidaadhaan akkasii bara. Wanni nafxanyaan dura irra daleede maal beektaa? Kaayyoo Oromoo tana ni cabsinaa haalli itti cabsinu fedhiidhaan uummata kana qabnaa jenna. Dura bakki qabnu warri qabsoo tana finiinsu eenyu wallistoota. Artistoota jara kan akkamii qabnaa. Isaan keessaa eenyu ka faayidaan qabamu jaanii they test everybody. Ila Ameerikaa dhufanii fakkeenyaaf teestii nama lamaatiin isinii kanna. Gaafa as dhufanii jilee ergatanii Taayyeen Faan eenyu Maamma Sheekaatii fi Khadiir Said dubbisan. Khadiir Said qarshii $50 $50 miti $100 yoonaa kannitan ani isiniif hin sirbuu je'eeti balbala irratti girxim godhe jechuudha. Maamma Sheekaa hoo aboo taay wanni kun osoo nuuni no ni fudhadha biyya abbaa kiyyattiin gala je'ee ka'ee kutee jechuudha. Rabbiin akkasitti afaan qabe inninis miliinamitti wanni isaa qophaa'ee hin jiru asitti ilaala. Amma dur osoo sila amma jaree lamaan kana kabajaan qabnuuf tokko ture. Khadiirii Maamma Sheekaatiif kabajaan qabdan tokko ture. Arran jiru. Maaliif jennaan he got tested, he failed jechuudha. Qormaanni dharaa'eef kufe. Ila Ameerikatti jala dhuftee qormaanni. Ogguma san Khadiir Said inni dide laala bar uumamaa bar sabboonummaan bar hayyummaan bar artistummaan kennaa rabbiitiif. Gootummaanis kennaa rabbiiti. Isinii galee asuma kufe jechuudha. Ka'ee qarshii 60 argadha je'ee bololaanis ka'ee hayyoota je'ee akka warra maqaa isaanii yoo dhoyne kiiloon nurraa buutu isaanii wajjin gadi bu'ee guruppii hayyoota ja'amee ni beeyta warra asirra taa'ee waa'ee meeshaa saalaa dubbatuu fi warra miilli isii maarree fakkaatti jinni jiru. Warra kutaa sadii lakkaayin jechuudha. Kanaa wajjin ka'ee galee inninis fatanaa kufe jechuudha achitti. Warra biyya galee keessaa isinii fuunan fakkeenya lama. Asitti Khadiir Saidii fi Maamma Sheekaatiif waamichi godhamee fi Maamma Sheekaa fudhate maallaqaaf garaa isaatti bitamee Khadiir Said biraaf jechuudha. Khadiir Said fatanaa dabre jechuudha. Warra South Africa irraa galee taate amma Caalaa Bultimeetii fi Jaafar Yuusuf gale. Jaafar Yuusuf kalee sirba qabsoo sirbe hayyuudha kufe fatanaa dabree jira. Jaafar Yuusuf hayyuu ta'uu isaa fatanaa dabree jira qormaata. Xuriin qabu leenca haati deessi qulqullu South Africaattis takka waa'ee isaa hamtuu dhageenyeen beenu nama ajjeese ugaa jaanis dhageenyeen beenu wahii balleesse ugaa jaan dhageenyeen beenu umrii isaa muuvii dalagaa ture muuvii Oromoo artistummaa sirba bira kuteeti filmii afaan Oromoo dalagaa ture mucaan kun eenyu Jaafar Yuusuf so amma isaa fi Caalaa Bultumee galan jechuudha. Amma hunni dhufa mana kannaniif dachii kannaniif waa hunda kannaniif garagalee jechuudha. Duraanis ni beekna akka kiriminaala ta'e ni beekna. So arraan tana kuni Caalaa Bultumee maal ta'e abbaa garaa ta'e Jaafar Yuusuf sabboonaa ta'e jechuudha. Fatanaa kutan fatanaa dabran tasse kun kana dhiisee biraa kutee jechuudha. Tabira akkasuma kilippii xixiqqoo warra amma interview tattoosu ni jiranii warra ganaa wanni hin tahin jechuudha. Warra gurguddatee warra ganaa guddachuu deemu. So kanaaf Oromiyaa Idol yoo jiraate hedduun teessan artistii hun taatan you gonna be failed dhugaan isin himan. Ana ammoo son Oromiyaa Idol banadhe an artistii hedduun nama sila maaliin godha beekta nama rabbiin uumamaan kalaqee jira nama rabbiin uumamaan
khafadiidhaan tattaafateetum akkanuma artistiif godhee kilippiidhaan sagaleef bareechee oggaa stage irra bee akka harreettiyya oggaa kilippii isaa dhaggeeffatu maashaallah waan biraati way kijiba yoo gama sabboonummaa dhufte gaafa rakkoon dhufte akka Usmaayyoo Muusaa rabbi rahmataa godhuuf akka eebbisaa addunyaa qabsoo kaayyoo cichan san irratti garaadachi galan jechuudha. Kunoo qabsoo guyyaa keessaa itti makame sirballee akka carraa taheeti sochii Oromoo sochootu rabbi afaan fidee ka'ee itti makamee qabsaawaa if godhe immoon qaanfatu afaan guuttatee ana ka Oromoo kaasee ammaan booda Oromoo isin rafaa Oromoo anatu isin kaasee anatu isin bilisoomse anaani waanin an isin bilisoomseeni namoonni scholarship argatanii gabbahanii fi namoonni tokko credit itti argatanii kanaafu isinii sirbu yaa barfunyaan ol qabe isinii sirbu kolkolo isinii sirbu ja ati sirbitee dhiifte Ali Birraan waggaa 55 nu sirbeehu akka keeti funyaan nutti ol hin qabne kolkoleam Ali Birraan waggaa 55 yoo arra stage irratti ol bee maayikii fudhatu akka wannatti shimbirroo muka gaararraa buusu kasirbu leejandiinuu waggaa 10 meeqa biyya keessa jira takka Oromoo duran dhaabbanne laal hayyuu jechuun kan beekaa jechuun kan Ali Birraan funyaan nutti ol hin qabne adeero Ali Birraan funyaan nutti ol hin qabne Elemu Ali funyaan nutti ol qabeen beeku Zariuu Wadaajoo funyaan nutti ol hin qabne Umar Suleemaan funyaan nutti ol hin qabne bilisoomnee jirra ammaan booda isiniif hin sirbu jaabarsanu deem dura ceephuu buufadhu me deemiti ceephuu buufadhu deemiti dura ceephuu buufadhu harki keetuu guyyaa meelaal Jaafar Yusuf wajji gaara seene South Africa dhaqe he came back he still zik kaayyoo Oromoo irraa akkana hin daddaaqne mucaan sun haga ammaa wajji gaara seentanii wajjiin South Africa dheetan wajjiin deebitan he never give up never Haacaaluu Hundeessaa maal ta'e hosa Haacaaluu Hundeessaa atillee footollee si wajji kaane nyaatallee wajji nyaanne wajji dhuyne magaalaa tanas si afeerre mana kiyyallee wajji onni jenne hedduun si jaalannaa waa hunda si goon gaafa kaan akkasi sagalee taate Oromoodha ati hoo maali atis warra artistoota kararraa artistitti gore moo maal taate moo warri dhumaa jiru kun sitti mul'atu sittin dhagahamu Muhammad Amin sittin mul'atu akkanatti ajjeesan guyyarraa haati Oromoo galgalaa ganama booyaa jirtu sittin mul'atu hedduun fatanaa kuftanii jirtan hedduu nama gaddisiisa sadarkaa kana geessan jennee we never thought bakka guddaa isin keenye ture akkana isin fannifnee ture samiirratti arra biltsiginnaan akkanatti isin faayidaan isin qabde tun gaafa dura dhuftu ni beeytanii yaa waa irraanfachuu gaafa dura dhufu artistii Amaaraa qofa walitti qabee abiyoot artistoota Amaaraa qofa walitti qabee isin alatti isin nan bifne artistii Oromoo hunda alatti nan bifne nama tokko lama malee arrammoo isin garaan keessan guutamnaan konkolaataan isinii bitamnaan manni isinii godhamnaan import exportiin isinii godhamnaan afaan keessan no Oromoon hin usnu never ever Oromoon gadaamessi Oromoo artistii ammallee ni oomisha qabsaawas ni oomisha waboos ni oomisha hunda gadaamessi haati Oromoo ammallee numa oomishti artistiin isin qofaa miti isin keessaa yoo haftan namuma bishaan baharaa keessa marfee ol kaayee akkanatti ol baasee jechuudha dhab yoo jette maaltu irrata nothing marfeen takka yoo bishaan burcuqoo keessa fuutee achi baafte bishaan sanni irristu Haacaaluu Hundeessaatii fi eenyu maqaan isaa Caalaa Bultumee waggaa 5 qofa sirbitaniif isin Oromoo keessa akka nama bishaan marfee bahara keessa seenee baaseeti Oromoo keessa waa takkan irriftan arre isin sagaleen teessa yoo calliftellee yoo arre isin kalee waan jechaa turtan san arraan tana Daaniel Kibratiif callisuun keessan akka Daaniel Kibratiif harkatumaa jirtan isin nu garsiisa Daaniel Kibrat nutti himee jira Abiy irra laalo amma boodan Abiy waan je'e godhachaa jira
I don't blame Abiy after now. No. Abiy blame gortana bota. Abiy dhugaa jirtu Oromootti mee jira. Ani Oromoon ganda bira kutteeti kutaa wal qooddi. Jimma bira kuttee bashaasha ganda olii ganda gadii waliin jetti jee dhugaa jirtu nimtee jira. Oromoon mandara wal geessite dhugaa jiru nutti mee jira. Abiy Oromoo fi Oromiyaa waan ja'an afaaniinis tuquun fedhu gaafa dubbiin hammaatte sanuu hammeenya Oromoo dubbachuuf as ba'a. Never. Wanni inni haasa'u Itoophiyaa. Yoo Itoophiyaan bira dhaamte imimmaan isa coobsa. Kana ka inni beeku. Atiin arra artistii ifiin jettu. Yes. I'm so sorry. Yeah. This closed? Yeah, Monday. We open Monday. I have to fetch some papers. It's not. You see? Where is the machine? We're remodeling, okay? Is there any store where I can... Yeah, over there. By Kroger. I'm sorry? By Kroger. There is a place by Kroger. What is that called? Okay, you know after the bridge? There is a Kroger shopping center. Yeah, there is... Kroger, like the grocery store? Yes, right there. Next to T-Mobile store. Next to? T-Mobile store. T-Mobile. Next to T-Mobile store? Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. So kanaaf arraantana artistoonni duraanis kararraahi nutti gortanii jechuudha. Duraanis qabsootu osoo isinii wallisaa jiru isinii haabii qabsoo isinii haabii sirbaa qabu. Isinii sirbuun isinii bareeddee sirbuun isinii tottolteeti isinii sirbu jiru qabsoon dhufte. Oromoo faristiin dhufte. Oromoo faristiin dhufte. Qabsoon finii nu agalte OMN dhufe aktivistiin kee walleen tana keessa hundi keessan qaatan fayyaa argadha waan wallistaniif wallee isin afaan buute saniif fayyaa argadha walleen teessan barabaraan jiraatti wallee teessan isin khaanu wallee teessaniif krediitii teessan never isin dhowwan isin afaanii baate abbaa yadalootti irrisa isin gargaare abbaa walaloo barreesse isinii kanne walleentu walit dhufte lubbuu horatte baate bakka dasse history footprinti mataa ifi dhiifattee kutte kana credit isinin dhowwadhu caalaa bultumelle credit qabda asirratti haa caalu hundee isaalleen credit qabda immoo Oromoon bilisoomtee bakka hin geenye Oromoon kaayyoon isiin falmattee bakka hin geenye arrallee kaayyoon isii butamtee kaayyoon isii kararraa meexee Daani'el Kibratii fi nafxanyootaan ara kiiloo keessaa irra dhiichifamaa jira jechuudha. Oromoo cabsuuf galgalaa ganama marxifatanii ka'anii jiran jechuudha. So kanaaf arra isin immoo qormaata kuftanii jirtan. That's it. Qadur sarbitaniif nuti krediitii keessan we never isinin dhowwan. Never krediitii qabda. Caalaa bultume krediitii qabda. Master planiidhaaf krediitii qabda. Haa caaluu hundeessaa krediitii qabda. Jirraadhaaf krediitii qabda. You always we love you for that. Sirbakhee forever ni jaalan. Ati garuu arra faayidaan garaa sibitee jira. Faayidaa garaatiif bizinesaaf arraan tan haadha Oromooti kakalee boocheef arra edagattee jirta. So kana barita. Namni beeyta an amma wallisoota hedduun arga. Warra sirba jaalalaa qofa sirbu. Hin naqatan sirba qabsoottiin dabalan wanta kan godhan garuu sirba ifi sirba jaalani sirban namatti hidhatan okay they are good nan dhibanan ka qabsoo sirbu jira garuu itti naqatu that's good nun cinku sun kanu cinku garuu ka akka caalaa bultume ka funyaan ol qabee akkana funyaan nutti ol qabee anaatu isinii beeka anaatu isin bilisoomse amma immoo gabrummaa jalattiin isin deebisaa nun joo barbaada kakkana kanamti maal jennaan lakki ati gabrummaa jalatti isin nun deebistu ati illee nun bilisoomsine nuus bilisoomsuuf hin teessu sirba keetiif krediitisii kannee jira ka amma dura nu sirbiteef amma booda immoo atiis funyaan nutti ol qobaan jiraattu hallayyaa seenii jenna jechuudha. Maaliif jennaan tuffii nu qabdu nu garsiifte. Wallisaadha ifiin jecha saba tokko tuffachuun hin barbaachisu. Saba tokko tuffachuun dogoggora ta'uu qabu. So kana wallistoota keenya gameeyyii gurguddoo warreen lubbuun nu jirtan manguddoota keenya warra waggaa 50 qabsoo sirba qabsoollee ta'e sirba hunda sirba aadaa sirba jaalalaa sirba hunda nu sirbitaa turtan arrallee nu jirtan rabbiin umrii keessan isin haa dheereessu galata isinii qabna Oromoon bakka jirru tokkummaan kaanee even wallistoota keenya kana yaadachuu qabna wallistoota keenya kana karaa itti gargaaru haala fuulduraaf mijjeessuuf qabna wallistoota garaan hin binne
wallistoota sabaa kana isaan ol qabu qabna erga isaan dhukkubsatanii lafa qabatan qofa asirraa booyuun hin barbaachisu. Erga isaan lafa qabatan booda goofandimii banuuf hin barbaachisu. Akkamitti gargaarra jenneeti inumaa itti yaannee artistiin keenya kun akka daran guddatu Oromoon ka'uu qabna qabsoo teenya irratti. Maaliif artistiin nu barbaachisa? Oromoo artistiin ni barbaachisa. Keessattuu warra diiyaasporaa jiruuf looyarri nu barbaachisa. Waldayni looyaroota nu barbaachisa. Artistootaaf waldayni dhaabbatee cimee deemuu qaba. Maallaqaan Oromoon fandi godhuu qabna jara kana warri nuti fiil godhuu qabna amma booda. Erguma nam dhukkubsate goofanduma maallaqaan nama cinqaa oolurra yoo dandeenya artistoota keenya kana gurmeessinee artistoota qormaata dabran akka Khadiir Said, takka Saalih Hasaami, akka Jaafar Yusuf, akka Elamo Ali, akka Ali Birra artistoota gameeyyii gurguddaa kana how we gonna support them Oromoon. Jara kanaaf akkami waldaa jaarree ummata kana fuulduratti akka isaan deeman goona. Warra biyya alaa keessa jiran keessaa immoo waldaa looyeroota akka diiyaasporaa ifin tuffatina. Yaa diiyaasporaati ifin tuffatina. Shoora xiqqaan taphanneesin. Diiyaasporaan waa lama paawara lama qabdi. Tanan tuffatina. Akkuma qeerroo lubbuu qaaliin dabarre kannitutti isinillee waa lama harka qabdan paawara. Maallaqa harka qabdan. Sagalee harka qabdan. Sagalee giseen jiru dippiloomaasii. Maallaqni keessan waa lamaanii biyya san gargaara. Tokkoffaa maatii ta'e arraan tan ati doolaara 203 ergitu kun sharafa biyya sanii dabalaaf. Oromoon harka guddaan ka biyya san over 50% warri diiyaasporaa ala jiru Oromoon. Maallaqa ati asii biyyatti ergitu sharafa biyya sanii ol kaasaaf taak. Ati bar nyaataaf ergita, qoonqoof ergita. Hayyee Dahabe Abdallah. Dhimma Muhammad Amin. Yaa Muhammad Amin khaleellee irraa dubbadhe ammallee ittiin deebi'a. Dahabee teenya fayyaa argadhu. Dahabee asuma